hundaa ol kan jiru, hundaa gararraa kan ta'e, Waaqayyo keenyaa isa uumaa keenya ta'eef isa nu jiraachisu, isa jireenya nuuf yaade Waaqayyoof galanni haa ta'u. Har'aa ani akkuma kanaan duraa maqaan koo Lubaa Tafarii Amanteen jedhama. Waldaa Makaana Yesuus Burqaa Daalooti. Obboloota koo warra istiidiyoo kana keessa jiran, odeessa keenya ifaa akkasumas warra karaa garaa garaa nu deeggaran Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Akkuma kanaan dura isinitti hime iddoo kanatti wanta barachuun isinii malaa karaa tajaajila hafuuraa, kiiboordii akkasumas faarfannaa keessan akkasumas lallaba keessa waraabsifachuu kan barbaaddan karaa istiidiyoo kanaa dhuftanii lakkoofsa argattaniin yaaluu dandeessu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Isin jaallannaa. Waaqayyo immoo nu caalaa isin jaallata. Torbee darbee waa'ee ogummaadhaan jiraachuu yookaas ogummaadhaan deddeebi'uu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 20tti dubbisee dubbachaa tureera. Amma isaa hafee yookaas immoo xumura sagalee kanaa yookaas immoo haftee sagalee kanaa walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyo sagalee dhageenyu akka inni nu eebbisuuf mataadhaaf yaada keenya gadi qabannee hin kadhannaa. Waaqayyoon kadhanna. Bara keessatti kan akka keen turre, bara keessatti kan akka keen jiru, bara keessatti hin kufa uumamni, bara keetti cabee badaa bususee harca'ee achumaan hafaa. Ati garuu bara baraan jiraataadha. Bara baraan maqaan koo Waaqayyoodha jette Museedhaan. Ati bara baraan Waaqayyoodha. Inni nu uumte, inni nu jiraachiftu, toora hundumaa, sochii hundumaa kan nu geggeessitee akka jiraannu goote ati Waaqayyoodha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa eebbifamu. Kunoo yaa Waaqayyoo ani namadha. Ati immoo Waaqayyoodha. Warri si dhaga'an kunis namumadha. Ati immoo Waaqayyo isa guddaadha. Nuni dadhaboota cubbamoota wallaalotadha. Ati garuu beekaadha. Beekaa bara baraati. Beekumsa kee irraa dhala namaatti dubbattaa. Ayyaana keetiin akka inni beekaa ta'u goota. Kufaatti dubbattee lafaa kaaftaa. Cabaa dubbattee wal'aantaa. Isa dukkana lixe dubbattee dukkana kee abaafta kan akka kee hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa sagalee kee dubbatta akka sagalee kee ta'a. Sagalee keetiin jireenya keenyatti maqaa Yesuus Kiristoosiin fagoodhaa dhiyoodhaa akka nutti dubbattu si kadhanna. Nu haaressi. Ergaa sagalee kee dura kan dhaabatu yoo jiraate maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fuula keenya duraa kan rukutame haa ta'u. Jalqabniif xumurri sagantaa kanaas haa ta'u. Maqaa nama Naazreetii Yesuus Kiristoosiin Ameen. Tolee, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 20tti ergan torbee dubbisee booddee walii wajjin kutaa kana ilaalleerraa attamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa isa jedhurra dhaabannee akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatinaa isa jedhu ilaalaa turre. Maalii waldaa Efesoon kana keessatti Efesoon maal akka ta'e rakkoo Efesoon keessatti erga isaan wangeela dhaga'anii booddee dhufes ilaallee hubannaan inni jedhu kun akka warra hubannaa qabanitti akka warra ogeessota ta'anitti jiraadha inni jedhu. Ogeessummaan kun yookiin hubannaan maa inni inni odeessuutu hin ta'in akkasumas immoo arguu yookaas immoo hubannaan kun gochuutu hin ta'in taateewwan ta'an hundumaa dudduuba dhokatee waan hin barbaannu waan hin jaallannu waan fedha keenya nutti argisiise isa duuba dhaabatee jireenya keenya balleessu isa jireenya keenya nyaachuudhaaf liqimsuudhaaf adeemu arganii irraa goruudha malee beekumsi hubannaa jedhamu kun odeessuu miti yookaan immoo arguus miti yookaan immoo gochuus miti. Namni waan argee fi waan dubbatu hundaa waan odeessu hundaa hubateera hin jennu kan jedhu walii wajjin ilaallee bara nama keessa jiraannu kun akkuma bara Efesoon fa'aa rakkina adda addaa akka qabu hubannee kiristinnaan yookaas immoo kiristaanummaanii fi kiristiyaan ni jedhu kun kiristinnaan ni jedhu kiristaanummaan kun gargar akka ta'e erga ilaallee booddee dhumni isaa galmi kiristiyaana ta'u galmi yookaan immoo ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin fudhatanii itti amanuun kun dhumni isaa Yesuusii wajjin darbanii bara baraan jiraachuu akka ta'e wanta kan biraa akka hin taane inni ijoo guddaaniif inni Yesuus karaanii ofannootti dhiiga isaa dhangalaasee fannifamee fi kan akka ta'e erga ilaallee booddee yoo dhugumaa kiristinnaa fudhannee yookaas immoo amannee kiristiyaana taaneerra yoo ta'e akka nun darbinee Kiristoosii wajjin bara baraan hin jiraanne kan nu godhanii diinota gurguddaa sadii qabnaa inni. Kanaaf iyyuu inni haleelaa ilaalaa akka warra ogeessotaatti jiraadhaa malee
akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatin inni jedhu kanaaf haleelaa ilaalaa. Haleelamanii yoo ilaalaman malee jarri diina ta'uun isaanii hin beekamu. Hin mul'atu. Kanaaf haleelanii ilaaluun kun immoo isuma namaa dubbachaa ture ogummaan isaa isadha jechaadha. Kanaaf tokko foonidha. Foonumti keenya foonii akkasumas immoo biyyi lafaa akkasumas immoo seexanni gaafa jalqaba Kiristoositti amanne kan akka gannu nu goosisan ganaa jedhan ganeera inni. Kanaaf jarriin kana sadan ilaalaa turre akkasumas immoo Kiristinnaa kana waan hin gannee dhandheef silayyuu Kiristoosii wajjin jalqabne warra kana ganne warra kana dhiibne Kiristoositti amannee maqaa koo jireenya bara baraatti naa barreessan irraa jalqabee mucaa keetiin. Jireenya isa kanaan dura deemaa turre isa foon seexana biyya lafaa wajjin kaayyeffannee deemaa turre dhiibne amma immoo deemsan biraa deemsa haaraa Kiristoosii wajjin jalqabne jechuudha. Hiikumti isa. Hiikumti kiristaanummaa. Kiristoosii wajjin jalqabne malee waldaadhaa wajjin jalqabne miti jenne. Ilaallee irra kanas bal'ifnee keessan deebi'u. Egaan qophaa'uudha jechaadha. Inni attamitti akka deddeebitan ilaalaa jedhu haleelaatuuf qopheessaa. Qophaa'aa ta'aadha. Maaliif? Inni isinii amantan sun, inni isin itti of laattan sun, inni isin jireenya koo fayyisaa koo jettan suni guyyaa inni deebi'ee dhufutu hin beekamu. Guyyaa inni isin waamutu hin beekamu. Hin himne guyyaasaa. Barreessaan Maatiyoos 24:44 irratti hin beekamu guyyaa inni itti deebi'ee dhufu namaaf hin beekamu malee isaaf hin beekamu. Waaqayyoof hin beekamu. Garuu nuuf hin beekamu. Nu dhosse Waaqayyo beekaa nu dhokse. Luqaas 12:40 irratti immoo yeroo ati quban qabaatiin yeroo ati hin eeginitti kan jedhu jira. Yeroo ati quban qabaannetti yeroo ati hin eegnetti yeroo namni hin eegnetti yeroo namni quban qabaannetti deebi'ee dhufa waan ta'eef qophii nu barbaada. Kanaafi qophiin kun immoo waliigaltee isa kaleessa waliigalle waadaa isa kaleessa dubbanne isa fuula ergamootaa fuula amantootaa dhaabannee waadaa galle sitta nama nasa jenne san. Isaa utuu hin diigin akka eenyu jechaadha. Hattuu utuu hin ta'in immoo akka hattuuttan dhufa malee hattuu miti akka hattuuttan dhufa namni qophaa'ee taa'u na argata jedhe. Kanaafi biyya lafaa kanarraa waan lamatu nama ajaja. Yeroo qophoofnu kana keessatti waan lama akka nu ajaju akka hin daganne tokko Waaqayyoon nu ajaja. Lammaffaa immoo seexanatu nu ajaja yookiin immoo foon keenyatu nu ajaja. Kana haalan ta'u. Kanaaf baranooyi nu warra dhaqanii nyaatanii dhuganii machaanii mana ijaarratanii akka garaa isaanii ta'an sana garaa isaaniitti isaan ajaje. Garaa isaanii keessatti yaadanii qopheessu jalina sana. Nooyin immoo Waaqayyo dhufeetu ati as keessaa hin haftaa jedheen. Waaqayyotu ajaje nooyin jarammoo garaata ajaje. Isa kana waliin ilaallee irra yeroo darbe jechuudha. Tole attamitti qophoofna. Har'a immoo kana ilaallaa jechaadha. Attamitti qophoofna. Maal jedha sagalee dhumtiin hin gadi dubbifne kun. Akka jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotan ta'initti hin jiraatina. Guyyootiin kun guyyootii gadhee waan ta'aniifi yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalotan ta'inaa jedhetti fufa. Ilaa dhaggeeffadhaa akkatti qophoofnu tokko haleelaa ilaalaa isa jedhu sana. Qophii keessaa tokko haleelanii ilaaluudha. Waan dhufe hundumaa akka inni dhufetti, waan dhageenye hundumaa akka dhageenyetti, waan argine hundumaa akka arginetti fudhannee gara jireenya keenyaatti otoo hin fidin haleellee ilaalu. Qophii keessaa tokko haleelanii ilaaluudha. Waan nama goyyomsatu baay'eedha waan ta'eef, waan namni barbaadu namatti qabee, waan namni fedhu namatti qabee, waan namni jaallatu namatti qabee, yeroo namni isa fudhachuu dhaqu waan nama fudhatu jira waan ta'eef. Haleelanii ilaaluudha namicha. Wanta sana haleelanii ilaaluudha. Haleelanii ilaallaan hin hubatochaadha. Gubataa marqaa hubataa targaa jedhanii warrumti ogummaa haasa'aniyyuu. Gubataa marqaa akka gubataa maxinoo miti. Maxinoon gubadheera jedhee namatti argisiisa. Qiixxaan gubadheera jedhee namatti agarsiisa. Akaayiin gubadheera jedhee karaa bakkee namatti agarsiisa. Marqaan garuu hin argisiisu. Gatii moojitoodhaan mooqamuu fi uf keessa dhossa. Yeroo alanfattan mul'atarraan kan hafe hin mul'atu ijaan. Akka kan qiixxaafaa mul'atu. Kanaaf warra hubataa argisa. Kanaaf warri hubatantu arga malee rakkisaadha jechaadha. Warra hubatantu arga. Macaafa qulqulluutti yoo deebine gaanii kunoo muka kana yoo nyaattan ija keessantu banamaa. Xiinxalteen ilaalle iji koo sila jaamaadha moo jaamaa miti. Argaan jira moo argaan jiru. Maa inni ijji hin banama jedhu kun immoo jettee gargar baafteen ilaallee waan. Hin banamaa alma dhageesse ammuma fudhatte. Waaqa taatu dhageesse ammuma fudhatte garuu waaqa ta'uun immoo hin jiru. Kanaafiyyuu waan tokko akkatti qophoofnu keessaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkatti qophoofnu eeggannu keessaa
waan ta'e hundumaa taateewwan ta'an hundumaa maal gochuudhaan haleelanii ilaaluudhaan. Ammayyuu Eelaas asii goyyomsaa jiru kana haleelee ilaali. Eelaas asii waamaa jiru kana. Eelaas asitti dubbachaa jiru kana. Eelaas asitti bareedaa jiru kana. Eelaas asitti urgaa jiru kana ammayyuu haleelee ilaali. Ammayyuu haleeltee ilaalte malee fuuldura isaatu bareeda malee dudduun isaan bareedu ta'a. Lakki. Haleelanii ilaaluudha. Waan inni fakkaatee dhufe sana haleelanii ilaaluudha. Namatti ulfaata gaanni kuni warra ija qabuun malee ta'u waaqa hojjetaa isin baqe. Haleelanii ilaalu. Haleelaa ilaalaa. Gabaa haleelaa ilaalaa. Waaqa tolfamaa magaalaa keessan keessa jiru haleelaa ilaalaa. Sochii ta'u haleelaa ilaalaa. Wanta as keessatti ta'aa jiru baay'ina namaa kana keessatti haleelaa ilaalaa. Haleeltanii ilaaltan malee wanti itti makatee dhufee fakkaatee dhufee balleessu baay'ee jira. Haleelanii ilaaluudha. Inni tokko ittiin qophaa'an. Ammayyuu haleelaa ilaalaa. Haleelaa ilaala. Namooti baay'een haleelanii ilaalan isa dhagaan duukaa fi gorri kan haleelanii ilaalan. Haleelanii ilaaluun garuu mul'ata guddaadha. Waaqayyo akka haleellee ilaallu ayyaana nuuf habaayisu. Naahimiyaan qalamee ooletu haleelleen ilaalu ta'e. Kunoo diina kee gidduudhaa Waaqayyo nama siif kaasu jedhee dhufe raajichi. Inni birriidhaan bitamee dhufe. Waaqayyo diina kee gidduudhaa nama siif kaasu. Maal jennaan har'a galgala Naahimiyaan lubbuu isaa akka keessan bulleedhanii mari'atanii. Attam yoo karaa kee bahee jedhanii kakkataniiru waan ta'eef ani immoo fala sii faluun dhufee. Maa inni falli isaa innaan kellaa hin cufna kellaa masaraa isaa mana qulqullummaatti naanna'ee jiru hin cufnaa jedhe. Ol inni immoo isa keessaa waldaa cufnaa jedhe. Ol inni immoo qulqullootaa ishee jedhamtu ishee cufnaa kee arabna ishee kee. Yeroo isaan kellaa bananuu dhaga'uu baanne yeroo isaanii balbala waldaa banan nageenya. Yeroo isaan balbala waldaa bananuu dhaga'uudhaan immoo yeroo isaan dhufanii qiddista qiddisaanii yookaas immoo qulqullootaa sana banan nageenyaa jedhe. Kanaafi Naahimiyaan garuu akka jedhe birrii amma morma ga'utti sii kennanii sii erganii jedhe. Kanaaf mana jaarinaan jedhe malee Waaqayyo luba ta'inaan hin jenne maaltu iddoo lubaatti nageessee luboonni iyyuu funyoodhaan naqum iddoo isheen ergitu sana funyootti hidhanii ergu. Ilaalanii arguun akkasii abiyyaa. Lafa luboonnuu yoo cubboo hojjetaa achitti dhaamanii du'anii funyootti hidhanii ergu reeffa fuudhuudhaan achitti reeffa ta'a namni waan ta'eef yoo inni dafee deebi'uu didee sokoksaan ni beeku funyoo gad harkisu machi iddoonni jedhu sana. Galgala ka'ee ajjeese ergamaa waaqoota ajjeese jechuuf birrii kuufee dhufe haleelanii arguun akkasi. Diina kee gidduudhaa Waaqayyo fira sii fakkaasuu jedhee dhufe garuu. Siin jaalladhan ni jedhu kun. Siin maraadhan ni jedhu kun. Siin du'an ni jedhu kun. Dhuguma sii du'aala. Iddoo kee duunii naana fudhatu ni jedhu kun. Dhuguma iddoo kee duunitu dhufe ishee dhaala. Haleelanii ilaaluudhaan qophaa'u yabiyyaa. Koo birrii siin kennaan ni jedhu kun. Garana waan akkasii guute kan akkasii jira maa duutan ni siin jedhu kun. Dhuguma alaati. Inni akka abbaa akka haadhaa gararraa sii yaadee sii ukun. Kanaafuu haleelanii ilaalu tokko. Haleelanii ilaaluudhaan qophaa'u. Inni lammaffaan immoo hubachuudha. Hubannaa. Haleelanii ilaaluunii fi hubannaan gargar. Ilaaluumtu tokkodha ijaan sakatta'uudha. Hubannaan immoo sammuusa keessaatiin sakatta'uudha. Sammuusa keessaatiin yaada isa keessaatiin yaada hafuuraatiin sakatta'uudha. Maastawaan inni jedhama. Maastawaa inni jedhamu. Maal jedha isinitti fakkaate? Sagalee Waaqayyoo akka jedha Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Lakkoofsa 2 irratti. Fakkeenya jireenya bara darbuu kana duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa akkam akka ta'e hubadhaa. Fakkeenya bara darbuu duukaa kana hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa. Hubachuun egaan lafatti ilaaluu mitiin. Sammuusa keessaatiin, yaada isa keessaatiin, yaada hafuuraatiin taa'anii gangashanii xiinxalanii ilaaluu jechaadha. Akkitti qophaa'an. Kanarraan kana meeshaa gara biraan hin jiru. Waraabanii ilaaluun hin jiru. Laaboraatooriitti geessanii ilaaluun hin jiru. Mana barnootaatii barumsa isaa argachuun hin jiru. Mana barnootaas hin jiru. Beektota namootaa irraa xaxxanii qabachuun dandeessan. Maastawaa inni jedhamu, aastawaa inni jedhamu kuni hubachuun inni jedhamu kun sammuu hafuuraatiin, sammuu yaada Waaqayyootiin ta'anii yaadu jechaadha. Waa Waaqayyootti tolu koo yaada fooniitiin ta'anii yaadanii hin danda'an. Yaada hafuuraatiin ta'anii yaadu. Ameen. Namooti baay'ee yaada fooniitiin yaadu waa'ee Waaqayyoo lakki yaada fooniitiin miti inni kun. Fakkeenya bara darbuu kana duukaan bu'inaan ni jedhu kun. Hin darbadee yoo yaadu namni bara yoo taa'ee yaade malee. Ija keessan Waaqayyo isiniif habanu, ija keenya Waaqayyo nuuf habanu. Duukaan bu'inaa. Namni waan baay'ee duukaa bu'a tu hubati. Tu hubati tu yaadi waan baay'ee duukaa bu'a. Dafinoo dhaga'ee facaasee ganama dur duukaa bu'e. Lakkiin baaku. Maal attamitti waan dafinoo dhaga'an? Attamitti waan dafinoo ganama dhaga'an yookaan waan facaasaa ganama dhaga'an facaasaa galgala duukaa bu'u.
Maal aduunuu suuta hidhee dhiyoo. Suutuma hidhee bari'oo. Maaltu nama sardaa hin sarda nama bara kana. Hin sarda. Hin sardamina. Hubadhaa tura. Itti nariifatina. Itti gororan caccabsina. Lakki. Kanatu galaafate isaa oliin fa'a. Kanatu galaafate namoota baay'ee. Siin jaalladhaa isa isheen ittiin jettu dhuguma na jaallatti see saamsoon. Hin hubannin. Waanii utuu inni gara haadha isaa keetti hin uumamin Waaqayyoo haadha isaatti dubbate bakkee baase. Maal gochuuf dubbatas akkasii haadha isaatti dubbate osatti dubbate Waaqayyo. Kanaafi gudeeda dubartii tokko irra ciisee gadi baasa caa dhufatiin. Mataa isaarraa addeetti waamte bakka achitti jikee haa fuudhan. Hubannaa. Hubannaa. Biyyaa hubannaa. Hubannaadhaan qophoofna. Hubannaa. Wanta amma si'ana jiru wanti nama goyoomsu akka bokkaa gadi roobeera. Akka cabbiisanii gadi roobeera. Akka rifeensaa mataa baay'ateera. Biyya lafaa kana irratti akka cirracha galaanaa baay'ateera. Garuu waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifne hubannaadhaan jalaa baatu. Karaa gara biraan hin jiru. Yaa Waaqayyo hubannaaf ogummaa naa kenni jedhee kadhate Salamoon. Namni amma ammoo isa kadhan kadhatu. Seexanni ittiin nama hiddee ajjeesu kadhata. Hubannaaf ogummaa naa kenni mee yaa Waaqayyo jennaan. Si dura sin turre si booddee sin qabu ati badhaadhummaa nan kadhanneedha. Ameen. Warri kaan badhaadhummaa kadhatu. Badhaadhummaan sun immoo bineensa yoo Waaqayyo nama gargaari malee. Kanaaf hubannaa jechuun isa kanadha. Hubannaadhaan qophoofna. Hubadhaa ammayyuu warri nu hubanne. Lafa dhattan hubadhaa. Lafa ooltan hubadhaa. Nama isinitti dubbatu hubadhaa. Qilleensicha hubadhaa. Warqee sana hubadhaa. Wanta bareedaa dinqii ta'e sana hubadhaa. Duramee hubadhaa isinumti kattaa'aati. Hubannaadha. Inni sadaffaanii jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e beekuudha. Inni kunis hubannaatti fufee kan jirudha. Yoo haleelanii ilaalan hubannaatti dhufu. Ameen siif haa ta'u. Yoo hubannaatti dhufan immoo jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e baruu yaa jiran. Tartiiba qaba. Yoo haleelanii ilaalan hubatu. Haleelanii ilaalan taanaan hubannaan hin jiru. Hubannaan hin jiru taanaan immoo jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e beekuun hin jiru nagaatti oola. Hin jiru. Namni ammaa maaliif jaalalli Waaqayyoo wallaale isinitti fakkaate tokko haleeleen ilaalle. Lammaffaa immoo hubannaatti hin dhufne. Hubannaatti dhufuutu irra jira. Erga hubannaatti dhufeeti kan inni jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e gargar baasee baru. Namni si'a naanaaf ta'eera maal si galcheedha. Anatti minyaa asitti hadhaa'e malee. Amma yoo ilaaltan Paawuloosii oo namoota gufachiisa ta'e yoo obboloota koo gufachiisa ta'e ammaa jalqabee foon hin nyaadhu. Inni amma si'a ammoo as na ilaali waldaadhaa baatee badda malee shakashakee muradha. An nyaadha. Utuu ati ilaaltuun tumaas ilaali gaadha malee. Maal jaalala Waaqayyoo maal akka ta'e hubatu. Ameen. Jaalala Waaqayyoo maal akka ta'e hubachuun inni fagoodha. Sadarkaa sadaffaadha. Haleelanii ilaalu. Erga sanaa booddee hubannaatti dhufu. Erga hubannaatti dhufanii booddee immoo jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubatu. Maal jaallata Waaqayyo? Maal jibba Waaqayyo? Waanumatti jaallatte kana hundaa jaallatee Waaqayyo? Lakki. Waanuma sitti tole kana hundaatti tolee Waaqayyootti lakki ittiin tole. Ishi Waaqayyoon immoo waan sitti tole kana tarkiftee fiduu dandeessaa? Hin danda'amu bara baraan. Situ yaada Waaqayyootti gala nutu yaada Waaqayyootti gala malee Waaqayyoo yaada keenyatti hin galu raawwate. Raawwate. Hin danda'amu kun. Akka fedha isaa ta'a malee akka fedha keenyaan ta'u. Akka fedha isaa jiraanna malee akka fedha keenyaan jiraannu. Attamitti qophoofnas jedhuufi jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e guyyaadhaa gara guyyaatti gangashaa deemuun dura jira. Hubachaa deemuun dura jira. Waaqayyoo ammas isinan eebbisa ija keessan isiniif babala. Gadi fagoodha waan ani hubachaa jiru kun. Waan ani isinitti dubbachaa jiru kunis ulfaataadha. Garuu nama kadhatee Waaqayyoo wajjin wal argee hin ulfaatu. Inni itti aanu arfaffaan maali akkan ittiin qophoofnu attamitti qophoofna isa jedhuuf hafuura qulqulluudhaan guutamu. Asumarra jira. Ilaa akka jedha. Lakkoofsa isuma nama dubbisaa oole keessa gasixxanii gaafa dubbiftanii 15 irraa jalqabee naannoo 17 irra ga'een dhaabee amma 18 gaafa barattan dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Waa'ee dhugaatiillee amma baay'ee ulfaataadha. Waan Waaqayyoo
eeyyame wayii fakkaata. Waan itti eeyyama baafatan. Lakki. Macaafa qulqulluun durumaa jalqabee jira. Waan machiin hojjete jira jechaadha. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan yoo guutamte malee dhiisuu hin dandeessu. Waan nan dhiisattanii yaaddan kana hin dandeessan foonii. Yaa warra fooniin shaakaltanii hin danda'amu. Yoo tole torbee tokko dhiiftaa gaafa torbee sadaffaatti deebita. Maaliif itti deebita beektaa? Sikiyaan buqqaan. Hafuura qulqulluu dhufee buqqisa hafuuraan sitti gale waan ta'eef. Wanti hundumtuu hafuura qaba dudduubni isaa. Gochi cubbuu dudduubni isaa hafuura qaba. Yoo hafuurri sun dudduubaa deebi'e malee gochi seexanaa sun hin ba'u. Gaafa hafuurri waaqayyoo si galutti jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e barata ammas. Hafuura qulqulluu. Kanaaf akka Pheexroos girgireera jedheera. Haalibaan sibiraan bobbaan fedhe oofte si duukaan du'aa jedhe. Hin danda'amu dhiisee jedhe Yesuus. Maa innaan gaafa hafuurri qulqulluun sun dhufuu dandeessa malee amma hin dandeessu jedhe. Agartaniittu fakkaree ba'ee warra manatti hafte iyyuu wayya warra baqattee badde iyyuu wayya. Dhaqee achi ga'ee anoon beeku Yesuusiin jedhe nama waggaa 3 ji'a 6 wajjin jiraate. Gaafa hafuurri qulqulluun keessa guutu immoo akka inni ta'e ilaala ol ka'ee nama 3,000 jilbeenfachiise. Gaafa hafuurri qulqulluun keessa guutu Phaawulos inni waldaa gubu inni namoota qulqulloota ajjeesuudhaaf hiriiru ofiisaaf reebamuudhaaf galagale. Maaliif yoo jettanii jireenya dhala namaa keessa kan jiru hafuura isaa qalbii yaada garaa isaa geddaree gara kan waaqayyootti fiduu kan danda'u hafuura qulqulluu duwwaadha. Hafuura qulqulluu namni hin jiru jira fakkaata malee. Hafuurri qulqulluun utuu jiraate namni jaalala waaqayyoo hojjeta namni hafuurri qulqulluun kee jiru. Amma walaaltan hafuura qulqulluun na kee jira jedha. Lafan oolu walaaltan immoo nama hafuura qulqulluun keessa jiru miti namumti nama ta'ee akka itti qulqulluu sarba jiru hin hojjetu namichi hojjetu. Haala manaa meeqa hiikee mana meeqa lixee hanna meeqa haatee liqii meeqa maal godhee waa walitti bukeesseetu hafuura qulqulluun na kee jira lakki. Kun ija hafuura qulqulluu miti. Ija hafuura qulqulluu miti. Inni Phaawulos faa'oo hin dhiisise inni ammaa immoo hin eeyyame lakki. Inni Phaawulos faa'oo dabeessa fuudhee goota godhe. Inni kan Pheexroos faa'oo dabeessa fuudhee goota godhe. Nama dubbachuu hin dandeenye afaan biyya hin jirre dubbachise nama moolala nama godhe. Lakki. Hafuurri qulqulluun ganda keessa nama hin joorsu. Hafuurri qulqulluun biyyaa baasis hojii malee nama hin qabu. Malee maal taatanii? Waaqayyo nama isa jalqabaa uumame iyyuu jiruu malee hin keenye tamammoo hafuura qulqulluudhaan jiruu malee biyyatti erga. Hafuura qulqulluu goda sanaa na baasee na fidee lakki. Hafuura qulqulluun akkasii miti. Akkasii dubbiinsa. Waaqayyumaaf akka jiraannu godha jalqaba. Waaqayyoof akka jiraannu hafuurri sun yommuu dhufu gara dhugaa beekuu hundumaattis hin geggeessaa jedha. Hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf jilgeenfadhaa kadhadha. Hawa namoonni maaliif hafuura qulqulluudhaaf dandeettuu isin ittiin jaamaa bantanii dinqii hojjettanii lallabdanii addunyaa irratti beekamtanii ittiin qarshii funaanuu barbaaddu waan ta'eef isin dibuu dhiise waaqa lakki. Lakki akkas miti. Hafuura qulqulluu olaaltan ittiin guutamuunii fi kennaa hafuura qulqulluutiin hojjechuun gargariidha. Hafuura qulqulluudhaan guutamuun kan nama hundumaati. Kan nama Kiristoositti amane hundumaa. Jabaatee gooftaa duukaa deemuudhaaf. Kennaa hafuura qulqulluutiin hojjechuun immoo warra kennaa isaa qabaniini. Warra waaqayyo kenneef. Inni nama rakkisu waaqa onaa kenne nan hojjedhaa inni dhiise moo nan dhiise. Hafuura qulqulluun guutamuun garuu dirqama. Dirqama. Foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo dhangalaasa. Kunoo dargaggoonni irraa jiru mul'ata argu. Maanguddoon hin abjootu jedhee. Abjuun qabu amma nama maaliif abjuun qabu beektaa? Hafuura qulqulluun qabu. Yaafiidha abjuu yoo qabaates immoo ishee lagarra jooraa bulu qaba. Nama waggaa 20 waldaa keessa jiraateen elaa seexanni lagarra mukarra joorsaa bule as gidduu jiraa jedhu. Waggaa 20 guutuu argitanii mul'atan qabu seexana joorsaa bule. Waggaa 15 waldaa keessa jiraate. Kanaafiyyuu hafuura qulqulluudhaan guutamuu isa jedhu kana itti yaadudha. Itti yaaddanii mana keessanitti kophaa keessanii jilgeenfattanii ittiin guutamuu isaa kadhadhaa inni kan hundumaati. Garuu dibata hafuura qulqulluun kennu kennaa ayyaanaa sakka lallabuu sakka faarfachuu sakka seexana baasuu sakka dhukkubsataa fayyisuu warra kennameef hin kennameef garuu hafuura addaatiin kenname tuun ta'in hafuuruma nutti hin guutamne sanatu kennameef. Kun immoo waaqayyootu meeshaa godhatee gara ittiin karaa hojii isaa hojjetatudha. Nama wal caasisuudhaas miti kun. Nama wal caasisuudhaas miti kun. Kun hojii isaa hojjetachuudhaaf waaqayyo kan godhudha.
Kanaafiyyuu hafuura qulqulluudhaan guutamuu dhala kutaa kana keessa akka jedha hindaa'ama akka machiitti fudhate. Namni machaa'e tokko machiitti isa geggeessa malee isatu machii geggeessame. Garanni itti adeemu hundaa machiitu geggeessa. Asirraan gora onnee bitaatti deebisaa wanni mirgattan sokka bitaatti deebisa machiitu. Utuu hafuura qulqulluudhaan machooftaniiti hafuura qulqulluutti isin geggeessa. Isin geggeessa. Karaa isin irra baatan akka isin itti barattan akka isin itti qottan akka itti nagaddan akka itti jiraattan hafuurri qulqulluun keessa keessan kaa'a. Ameen isiniif haa ta'u. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan. Inni shanaffaan jireenya keenya cubbuurraa eeguudhaan. Jireenya keenya cubbuurraa eeguudhaan. Maaliifi misirroon tokkoyyuu hanga gaafa misirroon ishee dhufutti qophooftee eeggatti. Jireenya keenya cubbuurraa eeguudhaan. Akkuma yeroo darbe isinitti. Nam tokko dubaree tokko nam fuudha jedhee yookaan dargaggeessi tokko walii galanii waggaa har'aa wal fuuna jedhanii warqee kenneefi birrii kenneefi handumaa kenneefi yoo gaafa ji'a 5 gaafa ji'a 6 nama gara biraa wajjin dhattee gaa'ela dhaabbatte maal godhaa jedhee isin gaafadhee ture. Hin himata wilii gaafa sanaatiin. Haadha manaa dhaabataa jedhee himata miti. Eessa dhaqee haadha manaa abbaa barbaaddee ta'e warqee konaa deebisidha. Waaqayyo gaafa dhufu akkasumadha. Wilii diigdanii cubbutti deebitan taanaa yakkatti deebitan taanaa warqee koo fidii. Namichatti ishee owwaalteenu warqee fuudhisa sanatti kenne. Fidii kennaan sitti kenne mul'atan sitti kenne dhoqqee keessa gangashiteetta jireenya kee deebistee laaqitti fafatteettaati an barbaadde ta'uu dandeessa garuu fidii ni nafu kuuqan. Durbuma bakkee yaatu kasa samini dhaqee. Durba bakkee yaatu dhaqee himata miti ishee wajjin wilii qabu himata. Yookaas ishee wajjin waadaa qaban himata. Laasirriitti na dhaggeeffadhaa. Akka jette mucaa tokkotu haayilaandii isa bishaan keessaa dhunnu kana dhoqqee keessa raaree keessa gangashite baxabbatte amma dhoqqeen kun bishaan kanatti lixeeraa naan jennaan lakkiin jedhe. Kanaafuu cubbuun bakkee keenya balleessa malee isa keessa keenyaatti hin bu'u hafuura keenyatti naan jette. Haayilaandii nu goote. Haayilaandii taane. Jennaan an gaafadhee maalan jedheeni dhoqqeen kun kan inni keessa lixuu didee fi maaliifi jennaan qadaaddii gatii qabuuf hin jedheen. Kanaafuutu qadaaddiin isaa banaadha ta'eeti isa keessa jiru sila laaqitti gad hoqqifte haayilaandiin bishaan qulqulluu kanaan jedhe. Kanaafiyyuu namni immoo qadaaddii eessaa fidere. Cubbuun bakkeedhaa namatti gala miti keessa namaatii kaa'edha hongeessa. Bakkeedhaa namatti galatu ta'e maa kellaan ijaarrannu? Cubbuun ikkoo keessa garaa namaati hammina garaa namaa keessa ol basa keessa namaati ba'uun nama xureessa dhiyeessu cubbuun keessaa ka'a. Laphee kee gadhu iddoo jireenya keessaa ba'uudha. Isheen immoo bakkeedha haayilaandii dhoqqee keessa gangashite bakkeen isaa yoo xuraa'u keessaa nagaadha itti. Ishisa udhiisiin jedheen utuu dhoqqee isaa irraa niqiin buqqifadhu dhugiin jedheen. Isaa buqqiftee nu diriiraaree wajjin. Haayilaandii baname iyyuu dhugamu. Numti dhoqqee hin qabne. Kanaafiyyuu namoonni tokko tokko dhoqqee keessa gangalataa oolan abidda sana keessaa fudhadhaa. Maal gootu waa'ee koo lakkii baakoo yoo haayilaandiin dhoqqee keessa gangalatee dhufe dhugameedha. Lallabaa tokko takka jedhe namoonni tokko tokko jireenya koon ilaalinaa deemsa koon ilaalinaa hojii koon ilaalinaa ayyaana waaqoo sana keessa jiru ilaalaa jedhu jedhe. Pooppootti qayyootii namaa dhiyeessuudha. Satti fincaa'anitti yookaas immoo satti bobba'anitti midhaan dhiyeessuu jechaadha. Hin danda'amu. Kun dogoggora guddaadha. Kanaaf jireenya ofii cubburraa eeguudhaan qophoofna. Maali? Sammuu namaa qabna. Waaqayyo hafuura isaa nu keessa kaa'eera. Waan waaqatti hin tolleerraa dandeettiin keenya jira. Dirshaan keenya ga'een keenya jira. Isa hin dandeenye immoo waaqootu nu dandeessisa. Isa dandeenyu garuu isa hubanne garuu tu beeknu haqnee keessatti lafa dhoofne rakkina biraa keessa galuun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu cubburraa jireenya ofii eegu. Amantiittan jira kan of se'u yoo jiraate akkan kufnetti of eeggatu jedha. Sagalee Waaqayyo akkan kufnetti of eeggatu kufuun jira jaa. Kufuun jira. Isa humna keenyaa olitti Waaqayyo nu eega. Isa nu hin beeknetti Waaqayyo ayyaana isaa kadhannaa. Isa tu beeknutu arginu kanatti garuu nun irraa of eeggachuun nurra jira. Waan 5 dubbadhe. Tokko haleelanii ilaaluudhaan qophoofna. Lammaffaan immoo hubannaadha. Erga haleellee ilaallee immoo hubannaatti dhufna. Erga hubannaatti dhufne immoo jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e gargar baafanna. Erga jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e gargar baafanne immoo hafuurri qulqulluun hin dhufa gargee. Hin dhufa. Maaliif mana isaa argate? Toora isaa kee galleedhanne bo'ii isaa linne nuu yaa'ee dhufa. Ameen. Innuu didichee gara keenya dhufa. Maaliif? Haleellee ilaalleerra. Hubannaatti dhufneerra.
Jaalalli waaqayyo maal akka ta'e ilaalleerra hafuurri qulqulluun fidee kana keessa keenya kaa'achaadha hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf immoo kadhan. Waaqayyo marga nuun akkas taane booddee hafuura isaa keessa keenyatti dhangalaasuun isa dhibu. Erga hafuura qulqulluudhaan guutamne booddee immoo galanni waaqayyoof haa ta'u jireenya keenya qulqullummaa keessatti eeggan. Waaqayyo mucaa cubbuu hin qabu. Mucaa dhufee qalbii diddiirratee haara'ee kellaa haaromsaa keessa taa'ee waaqa isaa wajjin jiraatu qaba. Ameen. Sagalee dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu. Hubannaadhaan jiraadhaa. Waaqayyo yoo nagaa nu godhe walitti deebina. Waan waaqarraa fuudhee dubbadhee lafee keessan keessa laphee keessan keessaan bahin. Fayyinaaf isiniif haa ta'u. Hin kadhannu. Ol jettee bara baraan teessoo keerra kan jiraattu. Qulqulluu jedhanii ergamoonni waaqarraa kan sii sagadan. Kana malee iyyutti dabalanii kan biraatuu jedhanii kan kee hojiin kee kana kan caalu. Ameen. Guddaa bara baraa. Hangafa bara baraa. Fayyisaa bara baraa. Barri kan sittiin dabarre. Nan fayyisa hidhee baay'ee nufiisaaf du'e. Nan oolcha hidhee baay'ee nufiyyuun oolii nafe. Anjabaadha namni natti siqun jiru hidhee maqaa isaa iddoonni bu'ee hudhamne. Aduun bari'ee dukkanni iddoodhaa bada. Amma immoo aduun inni guyyaa ba'e immoo badee dukkanni dhufee iddoo dhaala. Kan iddoon gadhiifne hin jiru. Haaleluyyaa. Kan iddoon gadhiifne siidha. Ati baraan iddoon gadhiiftu iddoo gadhiisifta. Ati toorarraan kaattu isa toorarraa kaatee tooratti deebifta. Ya sagalee waaqayyo. Ya humna waaqayyo. Ya aangoo waaqayyo. Lafanitti sagaleen koo dhaqu kanatti abiddi kee haa qabatu amma. Haaleluyyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sabi na dhaggeeffatu kun. Sabi sagalee kana dhaga'u kun haliilee ilaaluu akka danda'uuf sammuu dhala namaasiit hojjete itti bu'i amma. Itti bu'i quba keetiin. Maqaa Kiristoos Yesuusiin sammuu doonda'e kan. Sammuu waraaname kan. Sammuu haala garaa garaatiin falaxamee diigame kan. Maqaa Kiristoos Yesuusiin abidda keetiin akka inni walitti deebi'ee sammuu isati uumte ta'u. Hubannaa, ogummaa isa si biraa ta'e argatee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin argattee fuulduratti adeemuu akka danda'uuf dhaaltuu mootummaa waaqoo ta'uu akka dandeessu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin harka qabii geggeessa obboleettiyan. Harka qabii geggeessa obboleessa kan. Bineensi dhokatee bineensi waan namni barbaadu waan namni yaadu namatti mul'ise hawwiif kajeellaa namatti argisiise dudduba dhaabate nama liqimsu jawween sun maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii yeroo kanaa jalqabee haa waraana. Addunyaan kun harka kee jalatti haa bulu. Ayyaanni kee irratti baay'atu. Karaadhaaf karaa bukkee kan jiran fagoof dhiyoo kan jiran mana ta'anii kan na dhaggeeffatan karaa irratti kan na dhaggeeffatan maqaa Kiristoos Yesuus yeroo kanaa jalqabanii qeensa miillaa marifeensa mataatti fayyaa ta'an nagaa ta'an mucummaa waaqayyootiin hamuudaman waan kana gootuuf yaa waaqayyo si haa galatu maqaa ilma kee maqaa Kiristoos Yesuus jettee ameen nagaadhaan tura.